Waraana kaaba Itoophiyaatti mudate karaa nagaan furuuf waliigalteen nageenyaa geggeeffame sadarkaan hojiitti hiikamaa jira. Qindeessitoonni koree marii nageenyaas raawwii isaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti qaama piroojeektii maaddiin biyyaaf kan ta'e halaalaa keellaatti wal arguun guyyoota lamaaf qorataniiru. Miseensa qindeessituu koree marii nageenyaa kan ta'an Ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi obbo Geetaachoo Raddaa qorannoo kanaan hojiileen waliigaltee nageenyaa taasifame galmaan ga'uuf hojjetamaa jiran amantaa kan uuman akka ta'e ibsaniiru. ባለፉት ሁለት ቀናት የሰላም ድርድር ኮሚቴው አስተባባሪዎች የሂደት ግምገማ ስናካሄድ ቆይተን ነበረ። Guyyoota lamaan darbaniif qindeessitoonni koree marii nageenyaa raawwii waliigaltichaa qorachaa turreerra. Qorannoo keenyaanis waliigaltee Piriitooriyaa fi marii Naayiroobiin booda sadarkaan wal amantaa fi iftoominni uumamaa dhufee jira. Yeroo waliigaltee gaggeessine sana dhimmoonni tokko tokko gadi fageenyaan osoo hin madaalamiin keewwata waliigaltee keessa galan turanii. Yeroo gara raawwiitti dhufnu ammoo dhimmoonni guyyaa fi sa'aatiin osoo hin eegiin darbamuu qaban turaniiru. Kanaaf nageenya waaraa fi wal amantaa itti fufinsa qabu amantaa fi kutannoo uummata hunda qabate kan duubatti nu deebisu osoo hin taane ዲገራ ፎሎድራት ነው ይመልቺሱ አከተ ኢላሌራ እንደሚታወቀው ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ተለያዩ ቦታዎች ተገናኝተናል። Akkuma beekamu waliigaltee Piriitooriyaan booda bakka garaagaraatti wal argineerra. Qorannoon keenya kunis raawwii isaa ilaalchisuun hanga yoonatti maaltu raawwatame maaltu hafa kan jedhu ture. Kanaaf daandii hanga yoonatti irra imalleen raawwii gaarii kan qaban kan itti fufsiisuuf dandeessisu kan hafan ammoo itti guutuuf kan gargaaru ture. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed waliigalteen kun itti fufiinsa akka qabaatuuf jajjabeessuun kallattiis kaa'aniiru jedhan Ambaasaadar Reedwaan. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎችን ማማሮችን ያካተተ ቡድን ይዘው የደረስንበትን ደረጃ ግምገማ ለማድረግ መጥተዋል። ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ገሬ ሆገንቶኒ ብሮ ኬሰት ህመተመን ቀበቹን ሰረካ እረገኝ ቆረተኒሮ ሆጅማኒ አከሲኩን ቢፈ በረተሚራ በሁን አኩማ የሮ ደርቤ መቀሌ ዴምኒ ጫልማቲ ወል አመንታ ካን ኡሙ ኡጋናኖ ትግራይ ጅሩ ፊ ፌዲ ኡመተ ኢትዮጵያ ስቲልማማ ኬሰ ካን ገልቼ ኢትጋፈተሙማስ ግዱ ገሌሰ ካን ጎደቴዳም ገቲ ዳንዲ አንገዮና እረዱፍኒ ረቲ ከፈለሜ በርኖታፍ ሙጠኖ አርገሙ ትልማማ ኬሰ ገልቺኔ ኢትፉፊንሳን ረኮን አከሲ አከ ሂንሙዳን taasisuuf marii gaggeeffame ture. Daandii rakkinaa keessa dabarree fi gatii itti kaffalame gama lamaaniin kan keenyaaf kan keessan osoo hin jedhin dhimma waloo kan Itoophiyaanotaa maraa goonee haala wal amannuu dandeenyu irra geenye jirra. Yeroo kaa'ame keessatti kan raawwanne qabna. Dhimmoota haala qabatamaa naannoo Tigraay keessa jiru tilmaama keessa galchuu gaafatan ammoo hubachuuf yaalleerra. Tajaajila kanneen akka baankii, telekoomii fi daandii eegalleerra. Tajaajiloon eegalaman garuu amma baay'ee saffisaa jiru. Adeemsa keessa wanti sirraa'uu qabus jira. ወታደራዊ ጉዳዮችን በሚመለከት የሄዱበት ሂደት ገምግመዋል። በጥሩ መልኩ የተሰሩ ስራዎች አሉ። Adeemsi dhimmoota humna waraanan wal qabatan qoratamaniiru. Hojiileen sadarkaa gaariin hojjetaman jiru. Dhimmoota deebisanii dhaabuu fi haaromsaan wal qabatan irratti wantoonni hafan akka jiru ilaaluun danda'ameera. Sochiin jajjabeessan akka jiru wantoota hafan immoo miira waloon sirreessuu akka qabnu waliigalleerra. Waliigaltichaan wal qabatee fedhii siyaasaa uummata Tigraay bifa tilmaama keessa galchee fi dhimmoota waraana kanaaf sababa ta'an bifa yeroo dhumaaf dhaabsisuun adeemsi ceemsaa eegalamee jira. Kanarrattis waan jiru irratti mari'anneerra.